Hordoftoota Amii Saba Kootuuf arras deebinee argineerra. Kanaan dura dhimmoota garaa garaa irratti wal wajjiniin akka barannee yaadatama. Keessattuu wantoota isin like comment share gochuudhaan adeeggaraa turtan baay'ee isaa argeera. Kanaaf thank you isin jedha. Wantoota isin comment irratti fi inboxii garaa garaadhaan na gaafattan hedduu isaanii deebisuu yaaleera. Kanaaf ammallee YouTube kanaaf namoonni haaraa taatan Amii Saba Kootuuf kan jedhu loogoo irraa kan argitan kana YouTube keessa seentanii search gootu. Sana booddee subscribe isa jedhutti buutanii mallattoo bilbilaa sana cuqaastu. Ergasii booddee all kan jedhu sanarra yoo gootan bifa notificationidhaan barnooti garaa garaa YouTube chaanaalii kanarratti gadhiifamu. Directii dhufee akka isin dhaqqabuuf isin gargaara jechuudha. So har'a gara barnoota keenyaatti yeroo darbinu akkuma na gaafachaa turtan karaa garaa garaa keessattuu social media garaa garaa hin fayyadamna. Wantoota garaa garaa yeroo fayyadamnu wantoota nuyi fayyadamnu keessatti baay'ee isaa wanti nuyi iccitiidhaan qabachuu barbaannu hin jiraata. Wanti nuyi immoo akkasumatti meemoorii keenyarraa galerii keenya keessaa fi iddoo garaa garaa keessa akkasumatti keenya deemnu hin jiraata. Yeroo baay'ee wanti baramaa ta'e nuyi baay'ee gaariidha jennee nuyi beeknu application lookiidha yookaan gallery lock kan jedhu jechuudha. Application lookii namoonni baay'een keenya kana hin fayyadamna. Kanaaf wantoota nuyi iccitiidha jennee qabannu baay'ee isaanii achi keessa hin dhoksanne jechuudha. Sanatti password goone inni kun garuu yeroo ammaa kana keessa side effect qabaachaa waan dhufeefi keessumatti iyyuu namoonni biyya keessa jiraatan keessumaa gara biyya Itoophiyaa keessa jechuudha. Dhimmoota garaa garaa keessumaa dhimmoota sirboota siyaasaa ta'uu danda'a, suuraalee garaa garaa ta'uu danda'a, dhimmoota kanaaf kana fakkaatan dhimmoota nama gaafachiisuu danda'an baay'ee kan jaallattan achi jala yoo dhoksitan gallery lookii jala jechuudha. Application sana jala kun baay'ee baramaadha waan ta'eef qaamni isin sakatta'uu barbaadu yeroo isin qabu directii gallery lookii keessan isin bansiisa. Kun eenyu biratti iyyuu beekamaadha gati ta'eef kanaaf effeektii cimaa qaba jechuudha. Namoonni baay'eenis haala kana yeroo isaan miidhaman naannoo koratti taazzabe wanta taajjabe keessaa isa tokkodha jechuudha. Biyyoota garaa garaa biyya alaallee jiraatanii wantoota garaa garaa akkasii wantoota isin iccitiidhaan kaawwachuu barbaaddan yookaan iccitiidhaan dabarfachuu barbaaddan baay'een isaanii isin harkatti qabamanii application kanaan jechuudha. Miidhaa garaa garaa keessa akka hin seenneef of eeggannoo akka gootaniif har'a falli maaliree kan jedhu wal wajjin ilaalla. Application tokko iyyuu fayyadamiin moobaayilii mataa keenya duwwaatti fayyadamnee akkamitti dhoksuu akka dandeenyu isinitti argisiisa. Steepii ani isin argisiisu kana duukaa deemtanii yoo ilaaltan steepii kana yoo duukaa deemtanii ilaaltanii success isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf wanti ana asirratti akka akeekkachiisaatti isin gorsee darbu wantoota isin lookii kana jala yookaan immoo iddoo dhoksaa kana jala kaawwattan wantoota isin fayyadaniif wantoota bu'aa qabeessa ta'an qofa ta'uu qabu. Dhimmoota kan biraa achi jala keessanii akka keessanii fi Amii Saba Kootuuf isin hin gorsu jechuudha. Isa kanaaf of eeggannoo akka gootan adaraan isin jedha. So kanaaf amma namni kamiyyuu moobaayilii isaarraa files kan jedhu kan qaba. Faayila kana keessa wal wajjin seenna. Yeroo gara faayila kana keessa seennu gara faayila kana keessa yeroo seennu kun bifa kanaan categories kan jedhu jira, local kan jedhus jira. Lamaan isaa wal cinatti argama jechuudha. Isa kanaaf maal gochuu qabna? Nuyi local isa jedhu kanatti darceena jechuudha. Karaa harka mirgaarra kan jiru kana sana booddee eternal storage fi CD card yookaan memory card kan jedhu fidaa jalatti save kan jedhu jira. Kana hundumaa kan goonu moobaayilii keenyatti fayyadamneedha. Application tokko malee jechuudha. Wanta namni kamiyyuu yaadee fi hojjetee hin beekne waan ajaa'ibaati. Hedduu tokko isin fayyada. Keessumaa namoonni application lookii yeroo baay'ee jaalalleewwan lamaan gidduutti haa ta'u, haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti haa ta'u, maatii fi ijoollee gidduutti haa ta'u baramaadha waan ta'eef dirqamaan isin bansiisanii beekamaadha gati ta'ee fi icciitii keessan arguu danda'u yookaan wanta isin dhuunfaa keessanitti arguu barbaaddan namni kan biraan isin duraa argaa kun effeektii qaba jechuudha. Kanaaf isa kana garuu eenyumti tokkoyyuu yaadee hin beeku, eenyu tokkoyyuu arguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf save kan jedhu kanarratti si'a tokko na wajjin cuqaastu jechuudha. Yeroo kana kun akka kanatti isiniif fida. Cancel kan jedhu karaa harka bitaa jira, choose kan jedhu karaa harka mirgaarratti akkuma isin argaa jirtan kana jira. So choose kan jedhu kana na wajjin filattu jechuudha. Kana booddee kun gara kanatti sin dabarsa. Create save kan jedhu tu jira karaa gubbaa isaarra. Create save jechuun
eternal storage irratti MSD card irratti akka nu save godhannu nu gaafata. Iddoo kanatti warri memory keessa qabdan memory sin gaafata, warri qafoorraa immoo GB qabdan isa sin gaafata jechuudha. For example kan koo eternal storage irran godha. Okay, isa gaafan filadhu kun bifa kanaan enter password kan jedhu iddoo kana jira. Enter password din jira, gadi siqee confirm password din jira. Isa kanaaf amma iddoo kanatti isin password yaadachuu dandeessan kan mataa keessanii ittiin cufattan sana gashatti jechuudha. For example kan koo akkanatti gashaa isuma gara gubbaatti gashitan irra deebitanii mirkaneessuudhaaf gara gajjallaa irra gashitu. Yeroo akka kanatti gashitan mallattoo ijaa kan fakkaatu kanarra cancel jedhee irra muramee kan jiru password keessan check gochuudhaaf yoo itti buutan kanatti inni bifa password keessan jechuudha. Yoo hide gochuu barbaadan kanatti buutu. So amma next kan jedhu kanatti bu'u duwwaatuma hafachuudha. Next itti gaafa bu'u gara kanatti nu dabarsa. Okay, kana booddee what is your father name kan jedhu jira. Sorry. What is your father name, what is your mother name kan jedhu jira. Isa kana iddoo kanarratti buutanii ruutan icciitii dhuunfaa keessanii beektee farka keessa waan jiruuf password sun kan keessan qofa waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. For example kan koo guutee sin argisiisa. Okay. Akka kanatti steepii kana na duukaa hordofaa yoo deemtan baay'eetti milkooftu. So gara gajjallaa irratti amma ergi kana guutee booddee maal naa fideera. Previous kan jedhu jira, done kan jedhu jira. So already ni done kan jedhu kanatti buuna jechuudha. Gaafa kana okay, ammas gara kanatti nu dabarsee save enable associate your fingerprint to quickly access it kan jedhutu jira irra keessa. Inni kun eeyyama kan ashaaraa qubaa sin gaafata. Namoonni moobaayiliin keessanii ashaaraa qabu jechuudha. Ashaaraan qabda yoo ta'e garuu already gara sakaanitti sin dabarsuu danda'a jechuudha. Warra gochuu barbaadan ashaaraa quba keessanii amma ashaaraatti gootanii darbuu dandeessu. Kana booddee cancel isa jedhu dhiisnee karaa harka mirgaa associate jedhu kanatti buuna jechuudha. So haala ajaa'ibaadhaan kun gara kanatti nu dabarsee jira. Amma akkuma isin argaa jirtan gararraa image kan jedhu jira, audio kan jedhu jira, total video kan jedhu jira, files kan jedhu jira. So kana as keessatti amma imagein as keessa galchachuu barbaadu kana jalatti dhoksachuu barbaadu image dha yoo ta'e image irratti cuqaasaa sana booddee kun add kan jedhu kara jalaarra in argama isinitti. Sanatti add sanatti yeroo buutan kanatti gara gallery keessanii sin geessa jechuudha. For example suuruma tokko dhoksee sin argisiisu. Okay, suura kana irratti argin click godhee booddee yoo hundasaa godhachuu barbaadan gara jalaa kanarra select all kan jedhu jira. Tokko tokko yoo ta'e garuu iddoo banaa kanarratti mallattoo right kana yoo gootan bifa kanaan isiniif jechuudha. Sana booddee add gochuu duwwaatti sinafa bifa kanaan add godhee ramanii. Okay, gara duubaatti tokko deebi'uun ilaale image totaalii koo jalqaba 0 kan ture amma suurri tokko jala galee kun onaa lakkaa'u jalqabee jechuudha. Kan audio kan video kan faayiloota garaa garaa sun akkuma kanatti add gochaa irratti deemuu dandeessu jechuudha. Kana booddee as jala erga gashtanii booddee gara duubaatti deebitanii image isa normaalii keessa galtanii yookaan dhiifama galerii normaalii keessa galtanii wantoota dhoksaa turtan silaa yoo ilaaltan tokko saayyuun argitan jechuudha. Inni dhokata gatii ta'ee fi haala ajaa'ibaadhaan appilikeeshinii tokko malee kanatti fayyadamuudhaan balaa garaa garaa akka isin of eegdan isin gorsa. Barnoota kanarratti hedduu akka gammaddan waa hedduu akka irraa argattan nan abdadha. Dhimmoota kan biroollee wanti na gaafattan jira. Akkaataatti FB garaa garaa yookaan akkaawuntii Telegram, WhatsApp, Imo, Viber waan garaa garaa akkamitti haaka akka godhamuu fi akkamitti akka fayyadamu yoo haaka ta'e jira ta'e illee hatamee jiraate akkamitti akka harkaa baafatanii fi wantoota kana fakkaatan kanneeniif kana fakkaatan hedduu sanii wajjin ni baranna. Moobaayilii keenyatti fayyadamnee waan hedduu hojjechuu hin dandeenye ta'ee fi afaanuma keenya walirraa habarannu. Yoo sitti tole like, yoo sitti tole comment, yoo sitti tole ammallee share gochuudhaan hiriyoota keetii warra afaan Oromoo dhagaan hundumaa biraan ga'uu hin dandeessa. Waan hordofaa turtaniif hedduu tokko sin jaaladha. Nagaa nagaa.